خلنا ركبنو قدنا حررجي بها أنا بدنوتي وجيلة سلولا مسوما هواساتي والكندومين هواسات موتوم ماتين حجة مه سلولا وريكا جاموتي قال وريكا جامو سلولا حجة مه دينه ده وش سجرا هجي دبّت شوداف تلمام وداف نمت تلفاض وجوجنو رجاء كبت ما وجن أكيد فكينياتي سلولا وريكا هون gosa hojii keessatti hojjetame daagaa barcuma kiiloomeetira 5.5 irratti kan hojjetame daagaa dhagaa fi biyyee kiiloomeetira 32 akkasuma daagaa dhagaa kiiloomeetira 32tu hojjetame sulula gaara wariiqaa irratti jechuudha akkasuma daagaa gaaraa kiiloomeetira 27tu hojjetame guyyaa itti hawaasni hojii kana hojjete dhuma isaarratti yeroo isinii himu raajii jechuu dandeessu nama amansiifne jechuudha maayikibeesiin asitti hojjetame 54 boolla biqiltuu 57 fi 500tu gaara kanarratti sulula kana hojjetame jechuudha hojiin kun hojii hawaasaati kana yeroo jennu hawaasni kun hagam hawaasa hojiitti amanu akka inni ta'e hawaasa misoomatti akka inni amanu akka inni ta'e ragaa siif haa jechuudha yoo san qofa lafti kun baay'ee beeki hagi baay'inni isiidhaa kan horii fi namaaf horiin irraa daangee jiru hektaara 30,000 lafti tun jechuudha kan horii fi namni irraa daangee hojiileen kun irratti hojjetaman as deebina lafa hojiin irratti hojjetame hektaara 200 fi hektaara 200 fi 16 lafti misoomni kun irratti hojjetame sululli kun irratti hojjetame hektaara 200 fi 16 dinqiidha hawaasni aanaa baddannoo hawaasa galateeffamuu male hawaasa misoomatti amane hawaasa hojiitti amane hawaasa mootummaa isaatti hojii walii galee gaara kana asii gaggeessaa baddannoo magaalaa fuuldura kan jirtu agartu kana hektaara 200 fi 16 jechuudha dubartii yoo fudhanne 13,000 fi 300 dubartii 13,000 fi 300 dhiira 21,000 fi 950 tilmaama hawaasaan kana qofaan guyyaa meeqatti guyyaa 32 qofatti ji'a takkaa fi guyyaa 2 qofatti hojiin kun hojjetame jechuudha hojii misoomaa kana fakkaatu ji'a takkaa fi guyyaa 2 qofa keessatti humna namaa 33,000 qofaan sadarkaa kanatti hawaasni misooma akkasii hojjechuu danda'u osoo lafa kana caalu harkatee maal akka inni godhuu danda'u tilmaamaan bayyoo mootummaa fi faranjiin lafaa fi waaqaan dachii fi samiin yoo faarfame ni malaan maaliif kanatu ragaa maaliif kanaatu ragaa mootummaan naannoo oromiyaadha iddoo hedduutti yeroo hojii misoomaa deemtanii eebbisiiftanii agarra hedduutti gammanna hedduu jaalanne misoomni akkasii oromiyaa guutuu wal ga'u qabu itti gammachuu isin irraa qabna mootummaa keenya naannoo oromiyaadha mootummaa keenya federaalaa hojii hawaasni hojjechaa jiru kirediitii kanaaf thank you waan biraan jedhu qabna hojii hawaasni hojjeteef namni jabeeffame by the way ilma namaatii miti saawwan irraa horii irraa aannan gaafa ilmattu osoo hin hoysine osoo miira gammachuutti agarsiifnu irraa barachuu dandeessu sirna warra lafa qabsiisuu fi itti amanuu keessatti sadarkaa tokkoffaa irra jaamne jechuudha paartii badhaadhinaa kan murteesse by the way paartiin badhaadhinaa biyya tana paartii bulchu jira paartiin badhaadhinaa har'a ummata harargee akka inni itti beektu ummata sirna kana itti amanuu fi lafa qabsiisuu keessatti sadarkaa tokkoffaa irra jettee qabatti bulchiinsa aanaa baddannoodha kabajamoo obbo Ibrahim Yuyyee koreeleen aanaadhaa 5 qindoominni hedduu jaaladha mallee hojii jirtanii hojii keenya hedduu isin jaalanne
bulchiinsi godinaallee dhufee hojii kana akka inni appirisheet godhu abdii guutuu qabna. Galatoomaa ulfaadhaa gaarreen kana daawwadhaati bashannana. Addunyaan tun kan ijaaramte harka namaatiin malee mataa namaa qalama qofaan miti. Mataa namaa keessatti yaadamte harka namaatiin hojiitti hiikamte. Jalqabbiin Itoophiyaan keessa jirtus misoomaan dhaloota jijjiiruu kana. Uummata gaara gubbatti misoomaan barruu barreessu aboo uummanni argee taphee. Uummata akkasii keessaa baanee uummata kanaaf galannii maluu qaba jedheeti malee waan biraa kaasaa jiru.